Ashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutu taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas nagaa jirtu nagaa hootan jira galata rabbi akkuman viidiyoo hin gadda isiniif hojjedhe iddoo dura jiru sanii deeman jira sinin jedhee viidiyoo isiniif hojjedhe isa san immoo ani iddoon jiru sanii deemee tanan jira amma mana goddanyaa xiyyaa tanan jira akkasuma dhugaa waaqayyo shiidha faatolu bareedumaan nasiimatte mana namaa keessas immoo biyyaa dheeraa taa'uun baay'ee ulfaata dhallee ta'ullee galata waaqayyoo dhugaa akkuma mana kooheetti nasiimatti iddoon dura jiru sanitti barandaarraa ba'ee taa'uu hin danda'u jechuudha yeroo baay'ee maaliif barandaan qaban jechuudha mana lafaa sila ta'eefiyyuu barandaa hin qaban jechuudha sababa saniifiyyuu kun haala kanaan barandaarra taa'ee tanan jira galata waaqayyoo aduudhaa argee tanan jira durarra ammaaf garuu ishiin mana hin ooltu jechuudha guyyaa guutuu hojii qabdi hojii ishii hojjechaa oolte galgala galte anis immoo ishii biraa waggaa dheeraa taa'uu hin barbaadu jechuudha maaliif hojii keenan hojjedhe jedhee amma hojii soqachaan jira hojii soqadheellee hojii bakka sadiitti argadhe bakka tokkotti mana jaarsaaf jaartiiti mana tokko dammoo mana ijoolleen jiranii mana tokko dammoo mana jaarsa tokko bichaan argadhe jechuudha bakka itti hojii argadhe amma immoo kanneen sadeen keessa amma raacira jechuudha ani immoo itti min jira akkan daa'ima qabu jechuudha rakkoo hin qabu rakkisaa hin qabu jedhanii jechuudha isaanii ani garuu irra caalaa kanan amma raacii agamma filanii bakkan taa'u jechuudha kana sadeen keessa bakkan taa'u bakki ijoollee sunillee ijoollee lama qabdi madaamini guyyaa guutuu hojii qabdi jechuudha ijoollee sun immoo timirtii beetii oolu gizee isaan timirtii beetiidhaa galassanii waan nyaatan jechuudha gizee isaan timirtii beetiidhaa galassan waan nyaatan qopheechitee fi eeddaa saniin ala ani hojii hin qabu mana torbanitti gizee takka bichaa hatsaddaa ama manni kan kooyi deebisee dammoo bakka uffata ijoollee bichaanaaf miiccitaa kan hojjetu maashiniitu hojjeta minaamina jettee jennaani nan laalamee nan mari'adha keessa kootiniini jedhee tana yaadee ture akkasumas immoo mana jaarsaaf jaartii sanillee dammoo jaarsi dhukkubsataa jaartiin immoo homaa hin jettu isa san immoo bakka kanatti akkan jaartii gargaaru ani immoo isa san hin danda'u kaalamin daa'ima wajjin ananatti hin tolu bakkee kanattis bakkee immoo jaarsa bichaa siniin jedhe sanillee namichi hojii qaba guyyaa guutuu mana hin oolu garuu immoo gizee fakkeenyaaf iddoo hojiitii dhufu minaamina yeroo baay'ee nyaata alaa bitee nyaachuun baay'ee na miidhee jira sababa saniifiyyuu ijoollee akkasii sa'aatii kanatti hojiin hojjechaan jira waan hundumaafiyyuu gaarummaadhaa fi siniin jechuu jaaladha akkasii siniin jedha inni biraa dammoo wanti siniin jechuu barbaade gaafa biyya keessanii baatan hojiidha jettanii yeroo biyya keessanii baatan rakkoon garagaraa nu mudachuu danda'a jechuudha ittiin ufaa ijoollee shamarranii rakkoo garagaraa nu mudata rakkina san keessaa dammoo waaqayyo nu haa baasu jenneetuma waaqayyo keenya yoo qabanne malee dhugaa baay'ee ulfaataadha siniin jechuu jaaladha ani viidiyoo kana wanti isiniif hojjechaa jiruuf waan biraatiif fi mutii jechuudha maaliif obboleewwan keenya rakkoon garagaraa irra ga'ee akka koo kanatti rakkatanii jiraatanii jiru isaas sun immoo gaafa rakkoon irra ga'e maaliif abdii kutu jechuudha abdii gaafa kutan waan hin taane ofirraan ga'uu deemu jechuudha isa saniif ammalee ani waan biraa yookiin wanta biraatiif fi miti jechuudha akkasumas abdii hin kutinaa obboleewwan koo akkuma dukkanni jiru ifti jira akkuma ifti jiru dukkanni illee jira jechuudha abdii hin kutinaa yoo abdii kunne karaa irratti hafna jechuudha gaafa karaa irratti hafni immoo eenyullee garagaree nu laalu jechuudha hiriyaan gisee amma
baay'ee ulfaataadha jechuudha. Hiriyyaan gisee amma baay'ee tokko bakka nama ganti jechuudha. Nama goddanyoonni kee biraa deeman suni waan jechaa jiranii ara nu bare akkati deemtu barbaadneeti miti akkasii miti akka namooti maaliif bineensa darbee sareen hin duttu jedhan. Dura ofirraa si xarfaafanii gaafa ati irraa deemte immoo of fakkeechuudhaaf yookiin akkas ta'uudhaaf kana namaan jedha akkasiin godina. Nama tokko gaafa inni rakkatee sinitti siqee gaafa itti waa wayitiif sin barbaade bira dhaabbaddaa haga dhumaatitti haga gaafa inni sin eebbisee sin biraa deemti galatoomii obboleettii koo galatoomii obboleecha koo galatoomii haadha koo galatoomii abbaa koo haga siniin jedhutti urufatiin xarfaafina jechuudha. Maaliif ka anarras boru waan narra ga'uu hin beeku ka sinirras boru waan sinirra ga'uu hin beekta sila ta'eefiyyuu nama tokko narraa deemee haga jettuun zimmu yoo jetteen yoo dadhabdillee yoo obsiteellee dadhabdeet furmaata wayii akka godhu waa wayii jechuudhaan jedhiin malee adda babaayii baatee haaya ati nurra turtee jirta ati akkasitti jirta jettanii ittiin dubbatinaa itti dubbattanii hin qayyamsiisina gaafa qayyamsiistan baay'ee itti dhagahama jechuudha. Akkasii isiniin jechuu jaaladha. Maaliif nama tokko andurallee isiniin jedhee jira gargaarsa nama tokko hin barbaadu. Waaqayyo koo tokkicha bichaadha jechuudha. Sababa saniifiyyuu waaqayyo koo tokkicha kana biratti illee dammoo ani waaqa biratti namnis nama barbaachisa. Garuu immoo jechuudha. Gaafa siif godhanii si ifatan gaafa si gargaaranii booda safara si xarfaafan baay'ee namatti dhagahama. Kanaafan naman abdanne jechuudha. Ani yeroo baay'ee namoota baay'een itti dhiyaadha. Namoota baay'een jaaladha. Namoota baay'een keessa koo kenna jechuudha. Garuu namoonni sun karaa irratti nagatanii deebi'u jechuudha. Dhiirrillee shamarrillee jechuudha. Sababa saniifiyyuu yoo akka koo taatanii namarraa dirbabatti bulaa'ee kan qabdanis hin bataattaninaayi kan qabdasaniin waaqayyo keessan kadhachaa yaa rabbi fayyaa nuuf kennu yaa rabbi karaa sirrii nu oofi jecha jawaadhaayi siniin jechuu jaaladha. Viidiyoon irra hojjedhe kana keessatti jechoota badaa jechoota simmiidhu yoon dubbadhe dhiifa manaaf godhaayi. Akkasuma immoo warri laayikii sheerii koomentii barreessaa jirtan hundi keessan dhugumaan dhugaatti guddaanaaf galatoomaa baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinee dhufnutti turtii gaarii naaf siniif haa ta'u baay'ee sin jaaladha baay'ee